Akkam jirtu harka fuunee nagaa jirtu maatiin murtii guutoo ani lammiidha. Guyyaa har'aa waan inni isiniif qabadhee dhufee AdSense Tax Info akkamitti akka goonnu Tax Info AdSenseedha akkamitti karaa sirrii ta'een guutuu akka dandeenyu karaa salphaa isin agarsiisuuf hin dhufe namni kamiyyuu yuutuuberiin kamiyyuu AdSense Tax Info kana yoo hin guutu ta'ee monetized yoo ta'eyyuu hin kafalamuu fi kafaltiin kafalamuuf waan hin jirree fi dirqama AdSense Tax Info kana sirriitti guutuun barbaachisaadha. Karaa salphaa ta'een akkamitti Tax Info kana AdSense Tax Info akkamitti akka guunnu seerri nu dirqisiisa waan ta'eefi seera kana guutuudhaaf foormii kana unkaa kana guutuu qabna. Unka qophaa'e kana karaa salphaa ta'een akkamitti akka guunnuun isinitti agarsiisuu barbaadeen ol ba'ee jechuudha har'a. Hanga dhumaatti na hordofaa. Namni kamiyyuu yoo viidiyoo kana ilaalee sirriitti yoo daawwate ofii isaatiin namayyuu osoo hin barbaachifne guuttachuu ni danda'a jechuudha. Sababa kanaaf hanga dhumaatti akka na hordoftan gamanumaa kabajaan isin afeeraa. Jalqaba Googilii banneetu Googilii keessatti AdSense jennee barreessina. Yoo moobaayilii irraa fayyadamna ta'ee Google Chrome irraa banneeti Googilii gara desktop viewutti yookiin desktop saayitiitti jijjiiruudhaaf bakka tuqaa sadii gadi jirtu jalqaba irratti tuqaasneeti. Bakka desktop view kan jedhu keessatti tuqaasnee gara desktop viewutti jijjiiranne isa booda AdSense jennee barreessineeti go yookiin search goona. Jalqaba irratti kan nu dhufu Google AdSense earn money from website monetization kan jedhu kanadha. Kun websaayitii yookiin immoo adreesii linkii kan Googilii isa sirrii ta'edha. Isa kana irratti tuqaasneeti kallattumaan sign in and get start kan jedhu jira. As dhufneeti get start kan jedhu kanarratti tuqaasneeti akkaawuntii keenya isa sirrii ta'e filanna jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirra jira kana filadheetiin gara AdSenseetti nageessaa. Akka kanatti dhufa. Yeroo kun dhufu kallattumaan eessadha nuti gara jalaala payments kan jettu kana jirti. As dhufneeti payment kan jirtu kanarratti tuqaasnee payment info kan jedhu kana lammaffaarra kan jirtu kanarra dhufnee payment infoon yeroo nuu banamu kun akka kanatti dhufa. Yeroo kun dhufee jedhu dhufnee manage setting kan jettu kan dhumarra jirtu kanarratti tuqaasnee manage setting irra tuqaasnee gara manage setting kan jedhu kun tax info bakka itti guutnu san nu geessa. Tax info guutuudhaaf United States Tax Info kan jedhu kanarratti tuqaasnaa. Isa booda manage tax info kan jettu kanarra dhufneeti irratti yeroo tokko tuqaasnee kallattiidhaan gara kana dhufna. Yeroo as nu fidu add tax info kan jettu kana gubbaarra kan jirtu gara harka mirgaatiin yaa isiniif gara bitaatti taa'anatti fakkaata. Achirra dhufneeti add tax info kan jettu kanarratti tuqaasnee start form jennaan. Start form yeroo jennu wiindoo biraarratti gara biraarratti nu geessa. Maatii murtii guutoo jalqaba irratti wanti inni jedhu asitti maal jedhaa? Inni duraa United States Tax Info jedha. AdSense irratti individual jennee guunne waan ta'eef yeroo hedduu nuti AdSense irratti individualidhaan waan guunnuuf what type of accounting kee maali jedhee nu gaafata. Lama tokko individual jedha. Inni lamaffaan immoo non individual jedha. Nuti individual waan ta'eef individual filanneeti gara fuula itti aanutti darbuudhaaf next jennaan. Yeroo kana asitti maal jedhee nu gaafata? Are you citizens or resident of United States? Ati lammii Ameerikaati yookiin jiraataa Ameerikaa ta'uu keenya adda baasuudhaaf nu gaafata. Nuti biyya biraa jiraanna waan ta'eef maal jennaani? No jenna. No jennee next jennaani. Inni itti aanu steepii duraa tokkoffaa kana keessaa inni itti aanu wantoota lama. Tokko based on your previous selected answer jedheeti W8BEN jedha. Kun non-US individuals warroota biyyoota Ameerikaatiin ala jiraatan waan ta'eef kan hin gaafatu waan ta'eef nuti Ameerikaan ala jirra waan ta'eef isa lammaffaarra jiru kana filanneeti gara
isa lammaffaatti isteeppii lammaffaatti akka nu dabarsu start W8BEN form kan jettu kanarratti cuqaasneeti gara kanatti gara isteeppii isa itti aanutti nu dabarsa. Yeroo wanta kana guunnu of eeggannoodhaan guutuu waan qabnuuf amma tax identity. Tax identity jechuun identity keenya yeroo duraa kan nuti guunnedha. Kan nuti guunne san nu gaafata. Tax identity keenya sun AdSense keenya nuti guunne wajjin residency keenya wantoota akkasii wal fakkaachuu qaba. Maqaa isa sirrii ta'ee inni kun optionalidha. Bira dabarra. Optional wanta jettu kana bira dabarra. Dirqama miti waan ta'eef jechuudha. Asitti country or region of citizen jira. Nuti biyya keenya san filanna. Biyya itti maallaqni nuti nuuf seenu bank accounting keenya jiru san guutnaa Itoophiyaa. Isa booda foreign teamidhaa fi US ITIN or SSN kan jedhu kun nuti optionalidha lamaanuu. Akkuma dura isiniin jedhu wantoota optional jedhan kana bira darbina. Nuti tiin yoo qabanne tiin nambarii namooti qaban tiin nambarii guuttachuu danda'u. Yoo hin qabnu ta'e garuu optionalii waan ta'eef bira dabarra. Kallattumaan next jennee bira dabarra. Amma asitti maal nuu fida? Adreesii keenya nuu fida. Inni lammaffaa adreesii. Postal code poostaa keenya sana guunnaa. Poostaa keenya eega guunnee booda sitii biyya duraan guunne sana kun optionalidha. Street kan jedhu kun guutuu qabna. Dirqama wanta guunne sana guunnaa. Isa booda kallattumaan mailing address kan jettu kana is the same as permanent residence address kan jalqaba yeroo AdSense account create goone sanii wajjin tokko ta'uusaa mirkaneessuu qabna. Isa booda boksii kana keessatti tiik itti goonee jechuudha. Boksii kana keessatti raayitii goonee next jennaan. Isa booda tax treaty kan jedhutti nu dabarsa. Tax treaty irratti no fi yes kan jedhu qaba. Are you claiming a reduced rate withholding under the tax treaty jedha. Nuti biyya Ameerikaa alas waan jiraannuu fi no jennaani. Yes warri jedhani. Resident of country region claim treaty with the US maal waan no jenneetuma bira dabarra nuti karaa salphaa gara isteeppii arfaffaatti nu dabarsa. Isteeppiin afraffaa irrattis has the individual identified in the tax identity section performed any activity and the services for Google within US jedha. No jennee bira dabarra. No. I certify that. Isa booda no erga jennee booda boksii kana keessatti tiik gooneeti. No erga jennee booda I certify that the service provided to the Google or wantooti kun mirkaneessuudha. Certify godhuu jechuun mirkaneessinee next jennee tax reporting import nu geessa. Tax reporting info irratti yeroo duraa go paperless jennee guunne waan ta'eef yeroo dura guunne sana paperless waan ta'eef maal goona nuti amma go paperless kana irratti cuqaasneeti akkuma jirutti jechuudha. Akkam goona isa booda ishee kana scroll goona. Wantoota kana dubbisnee isa booda scroll goonee macarrasha gara dhumaarra yeroo dhannu inni maal nu godha? Kana active nu godha. I accept. Isa kana active nu godha. Gaafa inni kana active nu godhu boksii kana keessatti cuqaasneeti gara next ishee jettu kana filannaa jechuudha. Document preview wantoota nuti guunne kanatti gara nuti guunne kanatti nu dabarsaa jechuudha. Wanti nuti guunne kun sirriidha moo sirrii miti kan jedhudha. Bifa PDF'tiin default bannee ilaaluu dandeenya. Asirraa PDF'dhaan bantee ilaaluu dandeessa jedha. Yoo bannee ilaaluu barbaanne wanti nuti guunne kun sirriidha moo sirrii miti kan jedhu adda baafachuudhaaf kanarratti cuqaasnee wantoota kana bannee linkii isii kanaan jechuudha. Bannee bifa PDF'tiin dubbisuu dandeenya. Moo garuu of eeggannoodhaan wanta guunnuuf barbaachisummaa waan hin qabne yoo sirriitti guunne irra jennee ifitti amanne maal goona nuti confirm goonee bira darbuudha. Confirm goonee bira darbuudha. Wanti kun I confirm that I have reviewed the generated tax document. Tax documentiin generated ta'e yookiin qophaa'e kun dhugaa ta'uusaa mirkaneessinee
dhugaadhaa fi sirrii ta'uusaa eega mirkaneessitee booda konfirmii godhi jedha waan ta'eef nuti kallattumaan dhugaa ta'uusaa yookiin sirrii ta'uusaa erga mirkaneeffannee booda as dhufneetuma boksii kana keessatti cuqaasnee isii kana keessatti eega cuqaasnee booda ni keessa jenna. Certify and sign jedha inni torbaffaanii certify and sign under penalty wantoota kana eega dubbisnee booda kallattumaan under penalties of perjury, I declare that kan jettu kana keessatti cuqaasne step kanarratti this tax form may be applied to prepayment by providing the following optional certification jedha. Document preview kana eega ilaallee bira dabarree booda certify kan jettu kana under penalties perjury I declare that kan jettu boksii kana keessatti cuqaasna. Boksii kana keessatti eega cuqaasnee booda inni itti aanu gara kamitti nu geessaa wantoota kana sirrii ta'uusaa ammas unchanged status affidavit jedha. Isa kanarratti boksii kana keessattis ni cuqaasna. Isii kana jechuudha. Eega mirkaneessitee booda bara nuu fida asitti bara kana wanti jiru qabnu. Asitis ittuma dhiisna akka inni jirutti dhiisna. This one is optional. Inni kun silayyuu optional jedha waan ta'eef wanti guunnu hin jiru optional jedha. Bira dabarreeti maal goona amma inni dhuma wanti kun YouTube yookiin immoo AdSense sana nama biraatu si to'atamoo sumatu to'ata jedha. Kan mataa keenyaan uummanneedha yoo ta'e yes, I am a beneficiary, a beneficial owner named in the tax identity section. Yoommoo nama biraatu nu hooggana ta'e yookiin nama biraatiin iimeelii nama biraa itti goonee akkasitti namaaf administreeterii namni biraa YouTube chaanaalii keenya irras haa ta'u AdSense irratti kan nama hoogganu nama biraadha yoo ta'e noo jenna. Nuti garuu yeroo hundumaayyuu nama egaa hanga ani beekutti ifuma keenyaaf AdSense mataa keenyaa banannee YouTube kan keenya ofii keenyaan hoogganna waan ta'eef yes kan jettu kana eega irratti cuqaasnee booda kallattumaan submit jennaan jechuudha. Maqaan nuu fidee jira. Submit jennee dhumarratti eegan submit jennee booda kun akka kanatti fida jechuudha. In review jedhama reviewdha. Ilaalaa jira jechuudha. Akka haala kanaan salphaamatti guutuu dandeenya. Dokumentii egaa yoo qabna ta'e upload erga goonee booda yeroo submit jennuun gama kana nu fida jechuudha. In review jedha. Yoo rakkoo qabaate isa booda haaraa akka submit goonu gaafata. Yoo sirrii ta'e immoo approved godha jechuudha. Yoo rakkoo qaba jedhee fudhatama dhabee submit new kan jedhu kanarratti cuqaasneeti foormii sana bifuma amma ilaalle kanaan foormii guunnee submit goonaa jechuudha. Galatoomaa waan na daawwattaniif.